Tarbaayinii shanaffaa hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa anniisaa maddisiisuu eegaluun himamaa jira. Tarbaayinoota yaalii humna maddisiisuu dura milkaa'inaan xumuranii hojii ijoo isaanii itti seenuudhaaf qophii ta'an keessaa tarbaayinii shanaffaa yaalii isaa xumuree humna anniisaa maddisiisuutti galuun himameera. Paartilee fi dhaabbilee mirga namoomaa hedduun qeeqamaa kan ture Komishinii Marii Biyyaalessaa barri hojii isaa dheereffamuun himame. Manni marii bakka bu'oota uummataa walgahii ariifataa tokkoffaa bara hojii isaa waggaa afuraffaa gurraandhala 11 gaggeesseen bara hojii Komishinii Marii Biyyaalessaa Itoophiyaa waggaa tokko dabalataan dheeresseera. Pirojektoota maddoota anniisaa haaromfamaa deeggaruuf waliigalteen mallattaa'uun himame. Itoophiyaan pirojektoota madda anniisaa haaromfamaa deeggaruudhaaf ejensii inshuraansii daldala Afrikaa waliigaltee mallatteessiteerti. Oduu biyya alaa irraa isiniif qabanne keessaa Raashaan waliigaltee waraana dhaabuu keessaa loltoonni naatoo Yukureen seenuu hin fedhu jette. Ministeerri haajaa alaa Raashaa Sergey Lavrov waliigaltee waraana dhaabuu kamuu keessaa yaada loltoonni naatoo Yukureen galan kan jedhu akka hin fudhanne ifa gootee jirti. Ameerikaa fi Raashaan waraana Yukureen xumuruudhaaf garee jaarsolii ijaaruuf jechuun Ameerikaan beeksifte. Mariin aangawoota ol'aanoo US fi Raashaan Saawud Arabiyaatti geggeeffame xumuramuu hordofee US garee jaarsolii marii nagaa ijaaruuf waliigaltee irra gahamuu beeksifteerti. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa nageenyi keenya kan kabajaa fi jaalalaa bakka jirtan hundatti isin haa ga'u jecha oduu kanneenii fi kanneen biroo qabadhee isiniif dhiyaatteetiin jira. Hanga xumuraatti inni waliin turaa isiniin jenna. Itoophiyaan qamadiidhaan of dandeette jechuun mootummaan himeera. Mootummaan Itoophiyaa hojii damee qonnaa jajjabeessuun nyaataan of danda'uuf hojjeteen qamadiidhaan guutumaa guututti biyya of dandeesse uumnee jirra jechuun ibse. Waajjirri ministeera muummee ibsa bal'aa nyaataan of danda'u hojiilee hojjetamaniin milkaa'ina argaman ilaalchisee baaseen fedha qamadii lammiilee biyyattii oomishan biyya keessaa qofaan guutumaa guututti of danda'u beeksiseera. Baroota darban keessa fedhii qamadii gabaan biyyaa barbaadu guutuudhaaf mootummaan bittaa qamadiitiif waggaa waggaadhaan doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu baasaa kan ture haa ta'u malee waggoottan darban oomisha kilaastara qonnaa bonaa fi sagantaalee garaa garaatiin diriirsee bara 2020-2021 irraa kaasee qamadii alaa galchuu guutumaa guututti dhaabnee jirra jechuun mootummaan ibsa baaseen ibseera. Itoophiyaan qamadii of dandeette jechuudhaan garuu dhaabbileen gargaarsa biyya alaatii hin galchan jechuu miti kan jiran yommuu ta'u, dhaabbileen gargaarsa qamadii biyyaa bituu caalaa biyya alaatii bitanii galchuu akka filatan ni dubbataniiru. Ce'umsi damee qonnaa irratti godhamee bu'aa bahii hedduu qabaatus biyyoota Afrikaa nyaataan of danda'uuf wal'aansoo irra jiraniif muuxannoo gaarii ta'a jedha ibsichi mootummaan baase. Hojii qonnaa walirraa hin cinnee fi kalaqa hundarratti hundaa'ee dursa kennuudhaan Afrikaan humna ofii ittiin soortuu dhaloonni hegeree kan nyaataan of danda'e gochuudhaaf Itoophiyaan agarsiistuudha jechuun ibsi mootummaan Itoophiyaa baase ni agarsiisa. Obbo Aganyoo Tashaagar Afyaa'ii mana maree Federeeshinii Raashaa waliin mari'atan. Afyaa'iin mana maree Federeeshinii Itoophiyaa Obbo Aganyoo Tashaagar jila Afyaa'ii mana maree Federeeshinii Raashaa Vaalaantiinaa wajjin mari'ataniiru. Itoophiyaa fi Raashaan hariiroo aadaa fi seenaa yeroo dheeraa akka qaban kan dubbatan Obbo Aganyoo Tashaagar hariiroon kun yeroo garaagaraatti guddachaa dhufuu isaas ibsaniiru. Mootummaan Itoophiyaa hariiroo tarsiimawaa biyyoota lamaanii jajjabeessuuf qophaa'aa ta'uu kan mirkaneessan yommuu ta'u, jilli daawwannaa hojiif Finfinnee dhufe kun ministeera muummee Dr. Abiyyi wajjin mari'achuun isaa ni yaadatama. Tarbaayinii shanaffaan hidha haaromsaa anniisaa maddisiisuu eegale. Tarbaayinoota yaalii humna maddisiisuu dura milkaa'inaan xumuranii hojii ijoo isaaniitti seenuudhaaf qophii xumuranii ta'an keessaa tarbaayinii shanaffaan yaalii isaa xumuree humna anniisaa maddisiisuu eegaluun ibsameera. Tarbaayiniin kun dandeettii humna maddisiisuu qabatamaan amma jiru hanga meegaawaatii 401.26 maddisiisaa jira jechuunis dubbatama. Tarbaayinoota 11 cuba bishaanii hunda gara anniisaatti jijjiiruudhaan humna meegaawaatii 400 maddisiisan keessaa inni ammaa kun tarbaayina shanaffaa ta'uun ibsamee dabalataanis tarbaayiniin jahaffaan yaalii isaa xumuree hojiitti galuu marsaadhumaa taasifamaa jiraachuun kan eere waajjirri qindeessaa hidha haaromsaa Itoophiyaa. Tarbaayiniin kun dhiyeenyatti adeemsa yaalii keessa darbee anniisaa maddisiisuu akka eegalus ibseera. Hagayya bara 2024 keessa ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad tarbaayinoota hidha haaromsaa sadaffaa fi afuraffaa hojii eegalchiisuu isaanii ni yaadatama. Sirna hojii eegalchiisuu kanarratti tarbaayinoonni dabalataa 3 baatii 4 booda anniisaa maddisiisuu akka eegalanis ibsanii turan. Bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaa keessatti humna elektiriikii
Giggawaatii 20,522 gabaa biyya keessaa fi alaatti dhiyaate keessaa dhibbantaan 17 kan ta'u kan argame hidha haaromsa Itoophiyaa irraa ta'u humni elektiriikii Itoophiyaa ifa godheera. Hiltan magaalaa Adaamaa fi Dirree Dhawaatti hoteela lama banuudhaaf waliigaltee mallatteesse. Dhaabbanni hoteelota idil-addunyaa Hiltan magaalota Adaamaa fi Dirree Dhawaatti hoteelota ammayyaa banuudhaaf dhaabbata hoteelotaa fi biizinasii Biraaytan waliin waliigaltee mallatteessuun beeksise. Hoteelonni kunneen maqaa Double Tree by Hilton jedhamuun kan moggaafaman yommuu ta'u magaalota lamaan keessatti hoteelota maqaa idil-addunyaa qaban kan jalqaba akka ta'anis ibsameera. Hilton adeemsa investimentii damee hoteelaa akkanaan waggoottan dhufan keessatti guutuu biyyattii keessatti gara hoteelota 8 babal'isuuf karoorticha qabaachuu waliigaltee kana irratti ibsa godheera. Hoteelli Double Tree by Hilton jedhamu kun kan Adaamatti ijaaramu kutaalee ciisichaa 188 kan qabu yommuu ta'u gaarreen dabalatee hawwata teessumaa naannichaa daawwachuudhaaf kan mijate ta'uu ibsameera. Keessummoota bakka nyaataa fi dhugaatii garaagaraa mana nyaataa kutaalee walgahii 6 giddugala daldalaa isperaa giddugala ispoortii fi iddoo bishaan daakiin itti qabaata jedhame. Hoteelli Dirree Dhawaatti ijaaramus akkuma sadarkaa isaa kan eeggatee fi buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Dirree Dhawaa irraa fageenya daqiiqaa 10 kan argamu yommuu ta'u hoteelli kun kutaa ciisichaa 150 kan qabuu fi dabalataan bakka nyaataa fi dhugaatii garaagaraa kutaalee walgahii 6 giddugala daldalaa ispaa fi giddugala ispoortii akkuma kan Adaamaatti ijaaramuu kan guuttatedha. Itti aanaan pirezidaantii misooma baha giddugaleessaa fi Afrikaa Hiltan kan ta'an Kaarlos Kaasan Itoophiyaatti hoteelota lama banuudhaaf dhaabbata hoteelotaa fi biizinasii Biraaytan waliin walitti hidhamuun himaniiru. Hoteelonni haaraan Adaamaa fi Dirree Dhawaatti ijaaraman kunniin hoteelota haaraa Finfinneetti banuu waliin gahee keenya guutuu biyyattii keessatti qabnu daran ni cimsina jedhanii hundeessaan dhaabbata hoteelotaa fi biizinasii Biraaytan obbo Yaadataa Bakrii gama isaaniitiin Hiltan waliin ta'uudhaan magaalota guddachaa jiran Adaamaa fi Dirree Dhawaatti maqaa idil-addunyaa haaraa fiduuf hojjechaa akka jirruu fi hojjechaa jiraachuu keenyatti ammoo gammachuu qabnas jedheera. Hoteelonni lamaan imaltootaa fi hawaasa naannoo sanaaf bakka bashannanaa bal'aa mijaawaa ammayyaa fi filannoo nyaataa fi dhugaatii gaarii ni dhiyeessu jennees abdanna jechuun kaaseera. Paartilee fi dhaabbilee mirga namoomaan qeeqamaa kan turan Komishiiniin Marii Biyyaalessaa barree hojii isaa dheereffamuun himame. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii ariifachiisaa tokkoffaa bara hojii isaa waggaa 4ffaa guyyaa kaleessaa gurraandhala 11 geggeesseen bara hojii Komishinii Marii Biyyaalessaa Itoophiyaa waggaa tokko dabalataan dheeressuu ifa godhe. Koreen dhimma seeraa mana maree bakka bu'oota uummataa adeemsa hojii waggaa 3 komishiinichaa erga ilaalee booda komishiinichi hojii waliigalaa isaa akka xumuruuf yeroo hojii isaa waggaa tokkoon akka dheeratu yaada dhiyeessuun himameera. Manni marichaa walgahii isaa haaraan hojiiwwan gurguddoo fi ijoo ammallee xumuramuu qaban akka jiran hubachuu yeroon hojii komishiinichaa akka dheeratu sagalee caalmaan kan raggaasisedha. Miseensonni mana marichaa yeroo hojii dabalataa kenname keessatti hojii eeggamaa ture akka xumuru komishiinichi gaafachuu isaaniis ibse. Komishiiniin Marii Biyyaalessaa walakkeessa baatii gurraandhalaa bara 2024tti komishiinaroota 11 waliin turtii waggaa 3 hundeeffame ji'a onkololeessaa keessa haala amma jiru yeroon komishiinichaa akka dheeratu hin barbaannu yookaan hin gaafannu jechuudhaan komishiinara ol'aanaa Piroofeesar Masfin Araayaa ibsaa akka ture ni yaadatama. Komishiinarichi haalli naannoo Tigraay fi Amhaaraa yeroo sanaa ture osoo hin jiraatu baatee dursee xumuramaa ture kan jiran yommuu ta'u, haa ta'u malee dhimmoonni loojistiksii, geejjibaa fi nagaa waliin wal qabatan hojii keenya saffisa barbaachisaa ta'een akka hin xumuramne nu gaafachiiseera jedhe. Yeroo ammaa kana yeroo nu hafe keessatti hojicha xumuruuf hojjechaa jirra. Yeroo hojii isaa dheeressuun itti gaafatamummaa mana maree bakka bu'oota uummataati. Haa ta'u malee osoo dhuunfaan na gaafatamee turtii komishiinichaa dheeressuuf fedhii hin qabu ture jechuun afkaa fi al'aayni waliin taasiseen dubbateera. Labsiin hundeeffama komishiinichaas yeroo hojii komishiinichaa akka barbaachisummaa isaatti mana maree bakka bu'oota uummataatiin dheerachuuf akka danda'uu fi yeroo isaa guyyaa muudama isaa irraa eegalee akka jalqabu ibsa. Komishiinaroonni erga filatamanii as komii hedduu irratti dhihaachaa kan ture komishiiniin gorsaa naannoo Amhaaraa dabalatee naannolee walitti bu'iinsaan miidhaman keessatti hojii isaa raawwachuu akka hin dandeenye garuu ibseera. Komishiinichi adeemsa hammataa fi loogii malee ta'uu isaatiin akkasumas filannoo komishiinaroota isaa irratti qeeqamaa tureera.
Adeemsi kun paartilee siyaasaa gurguddoo biyyattii irraa qeeqa cimaa kan argate yommuu ta'u, adeemsa kana irratti akka hin xumuramnes beeksiseera. Waggaa darbe koomishiniin kun kookaasiin paartilee mormitootaa kan paartilee mormitootaa 11 of keessaa qabu koomishinichi hundeeffamuu isaatiin galma marii biyyaalessaa hunda hammate mijeessuudhaaf galmaan gahuu dhabe jechuunis ibsameera. Kana malees paartileen gurguddoon Oromiyaa Koongirensii Federaalawaa Oromoo KFO fi Adda Bilisummaa Uummata Oromoo ABO akkasumas paartilee mormitootaa Tigraay fi Amaaraa keessa jiranis koomishinicha irraa fagaatanii jiru. Kana malees dhaabbileen gargaarsa namoomaa hedduun rakkoolee hammaataa fi iftoominaan mul'atu kaasuun adeemsa kana irratti akka hin hirmaanne kan ibsan yommuu ta'u, fakkeenyaaf giddugalli guddina mirgoota dimokiraasii kaard qorannoo geggeesseen koomishinichi qajeelfamoota 11 kaa'e keessaa 2 cabsee jira jechuun ifa godheera. Dhaabbatichi koomishinichi hundeeffamu irraa kaasee hanga adeemsa isaatti qaawwa guddaa akka qabu kan ibsee fi fooyya'insa kanaaf waamicha dhiyeessee mallattoo walitti qabaa akka jirus beeksise. Ameerikaa fi Raashaa waraana Yukureen xumuruudhaaf garee jaarsolii ijaaruuf jechuun Ameerikaan beeksifte. Mariin aangawoota ol'aanoo US fi Raashaa Saawud Arabiyaatti gaggeeffame xumuramuu hordofee US garee jaarsolii marii nagahaa ijaaruudhaaf waliigaltee irra gahamuu beeksifteerti. Waajjirri haajaa alaa US namoota waraana Yukureen xumuruudhaaf marii nagahaa gaggeessan filachuu jedhee ibsa baaseera. Raashaan gama isheetiin mariin sa'aatii 4 Riyaaditti gaggeeffamee faara gaarii kan qabuu fi ijaaramaadha jechuun dubbatteerti. Ministeerri haajaa alaa Raashaa Sergey Lavrov gita isaanii US Marco Rubio waliin kan mari'atan yommuu ta'u, marii kana irratti Yukureenis ta'ee gamtaa Awurooppaa keessaa kan hirmaateen jiru. Mariin kun marii falmisiisaa fi ifa kan hin taane yommuu ta'u, Putiin ammoo yoo barbaachisaa ta'e Zeleniskii qaamaan na haasofsiisa jechuun dubbateera. Kremliin akka jedhutti pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Putiin yoo barbaachisaa ta'e pirezidaantii Yukureen Volodimiir Zeleniskii waliin haasa'uuf qophiidha yookaan haasa'uu ni danda'a jechuun kaaseera. Dubbi himaan Kremlii Dmitri Peskov gaazexeessitootatti wayita dubbatan yoo barbaachisaa ta'e Zeleniskii waliin mari'achuudhaaf qophiidha jechuun Putiin dubbatee akka jedhe hime. Haa ta'u malee bu'uurri seeraa waliigaltichaa marii barbaada. Innis seera qabeessummaan Zeleniskii gaafii keessa waan jiruuf jechuun dubbatee Putiin barri seerummaa yookaan pirezidaantummaan Zeleniskii ji'a caamsaa darbe kan xumurame waan ta'eef seera qabeessummaan isaa gaafii keessa jira jechuun irra deebiin dubbatee ture. Yukureen mirga gamtaa Awurooppaatti makamuus ni qabdi jechuun Raashaan kan kaaftu yoo ta'u, dubbi himaa mootummaa Raashaa Dmitri Peskov yaada gaazexeessitootaaf yeroo kennanitti Yukureen gamtaa Awurooppaatti makamuu nageenya Raashaaf yaaddoo miti jechuunis kaaseera. Ta'us ejjennoo dhimma nageenya ittisaa fi waraanaa irratti qabnu adda. Inni dhimma biraatii kan namuu beekuu qabudha jedhee kaase. Yukureen miseensa gamtaa Awurooppaa fi naatoo ta'uu barbaaduun dhimma biyyoota lixaa wajjin siyaasaan bakka michoomaa uumte ishee taasisa jechuunis kaase. Raashaan waggoota 11 darbaniif duulli weerara biyyattii irratti taasiftee abjuu kanarraa hambisuuf yaalii mirga walabummaa dhorku ture. Xiinxaltoonni ejjennoo Raashaan ammaa kun jijjiirama tasaatii jechuunis kaasan. Raashaan Yukureen miseensa gamtaa Awurooppaa akka taatu hin dhorku garuu waan dhihootti ta'uu miti kun jechuunis kaasteerti. Biyyoonni michuu Raashaa ta'an Hangaarii fi Iskootlaandiyaan adeemsa miseensa gamtaa Awurooppaa ta'uu Yukureen waan danqan fakkaatu. Dabalataan Yukureen gamtaa Awurooppaatti yoo makamte wabii nageenya miseensonni naatoo kennan osoo hin argatin ta'uuf kan deemuu fi Ameerikaa fi Awurooppaan fuulduratti Yukureeniif wabii nageenyaa hin kennan taanaan baqattoota Yukureen gara Yukureenitti deebisuun rakkoo akka ta'es ibsameera. Paakistaanitti mucayyoo ganna 13 chokkoleetii haattee jedhamte ajjeefamte. Kaaba Paakistaanitti haadha warraa fi abbaa warraa ol adeemtu ganna 13 hojii manaa keessaa isaan gargaartu chokkoleetii haattee jedhanii ajjeesuun shakkaman to'annoo jala oolaniiru. Mucayyoon maqaan jalqabaa isii Iqraa jedhamtu roobii darbee miidhaa irra deddeebiin irra gaheen hospitaalatti lubbuun ishee kan darbee fi qorannoon jalqabaa poolisii akka agarsiisutti mucaan kun dararamaa akka turtee fi harka namaatiin akka ajjeefamte ifa godheera. Dhimmi kun naannoo Raawalpindii keessatti dheekkamsa guddaa kan kaasee fi miidiyaa hawaasaa irratti haashtaagii Justice for Iqraa kan jedhan haqa Iqraadhaaf jechuudhaan namoonni hedduun waliif qoodaa akka jiranis dhagahameera. Humna daa'immanii fi hojjettoota manaa kan akka malee fayyadamu irratti falmii guddaa kan kaase daa'imman hojjechiisuu irratti seerri biyyattii naannoo tokkoo kanatti gargar ta'u ijoollee waggaa 15 gadi hojii manaa keessaaf qacaramuu akka hin dandeenye seerri naannoo Punjaab ni dhorka. Yeroo isheen duutu keessi koo guutuu rom'e jechuun kan dubbatan abbaan Iqraa
Gaafa roobii poolisii irraa isaaniif bilbilamee yeroo hospitaala gahan Iqraan siree irra ciiftee kan of hin beeknee fi daqiiqaa 5 booda ammoo achumatti akka duutes dubbatama. Iqraan daa'ima waggaa 8 taatee mana namaatti hojjechuu kan jalqabde yommuu ta'u, abbaan ishee namni waggaa 45 akka isheen kan hojjette eeyyaman ofii liqaa keessa waan jiraniif ta'uu dubbateera. Hojjechiistota muraasaaf kanaan dura hojjechuun booda namoota ajjeesaniin shakkamanii fi ijoollee 8 qaban biraa hojjechuu kan jalqabde waggaa 2 dura yommuu ta'u, ji'a tokkotti doolaarri Ameerikaa 28 akka kaffalamuufis beekameera. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduun guyyaa kanaaf isiniif qopheessine kan hangammaatti dhaggeeffattanii waliin waan turtaniif galatooma.